مغازلة جدي بكي أتجرت كل سيدة مريم سميديرتي مريم سيبليسيديرتي وني جرجرا نحن أسير لا نميني نبليسني مريم بمبرتا بربادا دموز نسين سيكا بتوكما توكل سيدة إجرا نات إجرا إنت عادي أوكي مريم دوغونغورا وكانامي دوغور سودا أما بودا وني سين سيديب دوينجو وانا تجتني فتتي تمانا إرا دربي فيدي أبتغل أجلس كامل أوكي نحن narraa buutee isinillee agaratu dandeettee mucayyuu kana osoo haala gaariin namoota isii kafalaa fi yeroo barbaadde rafaa yeroo barbaadde ka'aa isii faana jiraataa jirtu wadhii gadii yoo isiin laayifii sa'aatii lama hojjetti irraa bayyattee itti kaati mariin sii galee sababbiin isaa akka namni isin taphashne sa'a lama qofa seeni biyyee yoo ganama seenti akka galgalaa irratti dhiisii sa'aatii lama qofa irra taa'ii achi booda irratti ishee fudhadhu dhiqadhu qilleensa fudhadhu jedhaanii turte naa hin jenne haa jettu. Namni michooti kana hunda dhiisee ijoolleen keessanitti bilbilanii akkan si godhaaranii gadi bahi mana madaamii galee akkana jedhanii gorsanii diigalee hin taa'u malee imimmaanuma gadinnattu arafaatu dhuftee dhuluma nagaa jiru. Kana eenyu godhe beektaa? Warroota jala deeman guruppii jedhanii dhaqa dabbaalii diigalee waannan wal immoo ijoollee shamaraati. Okey mucayyoo kana kaleessa isii yaadanne hadha eessaan yaadattan dalagataa jirti. Kaleessa nagargaara nama jiru nama takkatti nagargaaru nagarree hin gaabbitanii mucayyoo kana namni nagargaaris hin jiru yookaan isin kadhachaa ture hadha osoo isin dalagataa tumaaf bakka kanaa baasuu deemtanii jennaan hirriina jedhan takkaa miyuutiin irra qaban takkaa ganna darban takkaa callise situ akkana godhe naan jedhan ofitti gaddee homaan goone baay'ee irraa fuudhaani uummata akka jireenyi hin taaneef jettanii irraa fuudhaa jedheeni haala sanii anas xiqqeessanii Mariyamis xiqqeessanii faatu malee hin dandeenye mucayyoo teenna siigalee jedhanii jireenya mucayyoon jiraataa jirtu harkaa baraatessanii itti fakkeessanii akkana jedhe jedhanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan jirtuun keessanoo kan alaa kan biyya keessatti akka guddaa amantii kutaa ganda osoo hin hundi keessanoo nageenya qilleensa raasii nagaa qabu warroonni amantaa birallee shama harka fuunii baga jalaatti hundum keessanoo kan jalqaba argaman hordoftan jiraadhaan malee egaa kan haroo dhuftanii anaa dhufu baga nagaan dhuftanii viidiyoo kee osoo hin tolee xumuraa laaluun subscribe like share godha yaada keessan komentii barreessaa kan durallee like share godha komentii barreessaa isiniin jedha. Okay, gamanumaan gama viidiyoo dhufeetitti darba akkuma argitan jalqaba irratti viidiyoo waa'ee lubbiyyeetii fi waa'ee fatishaatii jechuudha. Fatishaani dhugumatti nama gaariidha. Durallee nama gaariidha. Waa'ee isaa dubbataa turre. Amma erga lubbiyyee tana fidanii ji'oota muraasa lakkoofsiisanii lubbiyyeen duraa jennee bar lakkii hin gaabbita jennee duraa dubbannee jechuudha viidiyoo irraa. Ka gorsi fatishaa isitti hin seenin gorsi nama biraa isii abadan ittiin seenu jechuudha. Namni tokko yoo deemsa barate bakka tokko gattaa'ullee hin jaalatu. Durum ofumaa qalbii dhabdee uummanni miidiyaa yoo uummata miidiyaatiin deemanii namni ofillee jijjiiruu hin danda'u. Ofillee maqaa hin qabu nama fide sanillee maqaa hin qabu maqaa ofillee hin balleessaa nama fide sanillee maqaa balleessaa jechuudha. Amma fatisha namni akka fatisha obboleessi garaa isii wajjin dhalateyyuu akka fatishaa isiif hin yaadu jechuudha. Fatishaan jechuun maashaallah tabarakallah nama gaarii nama hayyuu nama beekaa nama aaqila rabbiin ganamumaan uumama kenneefi jechuudha. Gorsuu malee gargaaruu malee hagama obboleessi ofiitu yeroo ammaa kana hundi kenna osoo hin sobne hangam nama gargaara hangam namaaf yaada hangam namaaf dhiphata jireenya ofii abbamatu dhiphatee jireenya ofii abbamatu injifatee dalagatee of jijjiira malee namni kan akkana godhadhu jedhee yeroo ammaa kana namaaf dhiphatee nama gorsuu nama gargaaru hin jiru jechuudha. Isiin karabbiin guyyaa keessa obboleessa isiif yaadu kenneef ni'emaa wallaaltee biraa deemte jechuudha uummata miidiyaatiin. Uummanni miidiyaa tokkoffaa fooloorsii ofii guddifachuu fi lammaffaa jireenya namaa sanii abbaan nama jiraatu hin jiru abbamatu ofii jiraata. Isiin daa'imaa miti namni kaleessa rakkina Somaalee san arge akkamitti rakkina san keessa jijjiiramee osoo akka gaarii jiraatu akka gaarii dalagataa jiraatu gabrummaa jala jirta jedhanii akka waan biiroo keessa hojjechiisuu jedhanii gaafa meeramaa biraa baatu har'allee mucaan kun fayyaalummaa isaatii fi isiif yaadaa jira jechuudha. Har'allee isiinuu lubbiyyee jettee faarsaa turte gaafa ajandaan ol gorsee ka gorsu immoo lubbuun si keessa haa baatu jetteen gara uummata halkanii guyyaa gorsee isii soorsetti deebite gaafsan akka nama of danda'ee jiraatu akka nama ammaa achi fatishatti hin dhiyaanne fakkeessiteetiniin gaafsan
boota hojjettu kabajaan jiraattu akka gaarii jiraattu akka mana ofiitti jiraataa jirtu biraa deemte jechuudha. Namni kamuu mana namaa hojjetaa jira xiqqaatamee tuffatamee arrabsamee gad jedhee dalagatee boru jijjiiramnee nama taana jedheetiin obsee dalagataa jira malee namni alamii keessa jiru hin jiru. Arabarra badallee ta'u nama ofii wayya jechuudha. Kana ammoo meeram nama gaariidhaanii miidiyaa irratti hin jajanii Fatishaan ammoo akkuma argitan kana ammaan kanallee ishiin akkas goote san keessa isiif yaadaa jira jechuudha. Ammaan kanallee meerama biratti haa deebitu jedhaa jira. Taani isiin amalli abbaa barate abbaan dhiisu jedhani tulluun bakkaan godaantu amalli abbaa barate immoo abbaa hin dhiisu. Rabbiin isii haa qajeelchu dubbii jechuudha. Akka ijoollee daa'imaa kun garana goree yoo jedhe garana gortii bitaa goree yoo bitaa gortii mirga goree yoo mirga gortii akkas ta'uu hin qabdu musliyyee lubbiyyeen akkas ta'uu hin qabdu jechuudha. Isiin har'a yoo xiqqaate hoggaa 30 oli malee hoggaa 30 gadii miti daa'imaa miti. Waan boru isii fayyadu maqaa ofiitilleef mataa ofiitilleef gurra ofiitilleef biyya ofiitilleef kaleessa maaltu manaa na baase jettetiniin waan isii fayyadu hojjechuu qabdi malee gajjettee obsitee dalagattee jijjiiramuu qabdi malee ajandaa miidiyaatiin deemuu hin qabdu akka kiyyatti viidiyoo kiyya dhageeffachuun isin hin hafu. Kanaafuu xiqqollee taatu gorsi namaa namni hunduu yaada garaagaraa mataa isaa qaba. Xiqqaan gorsa guddaan gorsa jireenya ofii abbamatti of gorsaa amma yeroo ammaa kana. Ka gaarii nama gorsullee ka waan hin taane nama gorsullee baay'ee jira namni. Kanaafuu san keessa hoo jireenya kiyya kana ani kaleessa maaltu biyyarraa na baase kaleessa jireenya of duuba dabarsisan maal keessaa dhufe akkam turee dhufe jedhaniitiniin of yaadatanii gad jedhanii obsanii dalagatanii of jijjiiran malee kuunis yoo akkana jedhe kuuni xiqqallee akkana jedhe guddallee yoo akkana jedhe yaaduma namaatiin dhama'uun hin barbaachisu. Dubbiin amma isaa ammaa kanarraa yoo boru of jijjiiradhee nama ta'e mucaa kanaayyuu kabajaa fi waan guddaatti godhu osoo waan akka kiyyatti durallee dubbadhee jira viidiyoo kee keessatti Fatishaa osoo wanni fedhe galee silaa obboleessa kiyya gaarii badhaasa rabbiin naa kennettee jabeessitee qabatte silaa duraa qalbii dhabde amma lammata qalbii sii haa kennu. Atuu tana ammallee amalli keetuu silaa sin dhiisu atuu boruu itti deebita jechuudha waan baratte. Amallee nama hin dhiisu jechuudha. Amallee yoo baratan nama hin dhiisu. Kanaafuu ammallee qalbii qabaattee Fatishaa dhiifama naa godhii, uummata arsii dhiifama naa godhaa, maarree maalii dhiifamni rakkoo hin qabu namni ilmi namaa dhiifama kan namaan goone hin jiru. Rabbuu dhiifama namaa godha ilmi namallee dhiifama namaa godhuu qaba. Ammaaf arsiin dhiifama sii hin godha garuu gaafa lammata itti deebite namni tokko dhiifama sii hin godhu jechuudha. Kanaaf of xanaqqaqii jireenya kan kee dalagadhu jiraadhu uummata miidiyaa warraa dhiisii wala hararge hundi isaatu tokko obboleeyyanii hundi isaatu kabajaadha jechuudha. Amma namaaf nama walitti buusuu fakkaataa jechuudha tokko dhiifama gaafattee amma uummanni harargee asitti maas si goone hundi isaatu waa sin goone. An akka gama kiyyatti hundi isaatu waa sin goone qalbii teettu waa si godhe malee qalbii tantee waa si godhe. Kanaafuu qalbii tantee tana qajeelchi akka Fatishaa si yaadu akka Fatishaa si gargaaru hin jiru. Kanaafuu qalbii tantee gadhaa biti dalagadhuuti of fooyyessi meeramaa biratti yoo deebite Fatishaan si gargaara jireenya fataa jette jiraataa jirti. Isilleen gaariidha jedhee namni marti jajaa jira. Kanaafuu araba caala simiitullee araba caala simiitu arabni gaafa achii namatti garagalte summiin isii summii addaati jechuudha. Kanaafuu hagafeetillee osoo simiite araba caala simiitu. Kanaafuu obsii dalagadhu maqaa keetillee eegii maqaa biyya keetillee eegii maqaa obboleessa kee kanallee eegii of jijjiiri malee baluun akkas na godhee baluun na gongorsee dhiifama naa godhaa maarree naa godhaa warullee kanuma hoo jette warra deemsaa teemsan bu'ee jedhanii mammaakanii akkasii. Kanaafuu osoo hin dalaganne yeroo keetillee ofirraa gubdaa namallee burjaajessitee namallee walitti buusuun faayidaa takka hin qabu. Akka obboleettii takkaatti sii dhaama obsi meeramaa bira taa'ee amma Fatishaanuu gara laafummaa ofii meeramaa biratti haa deebitu jedhaa jira. Si gargaara Fatishaani sirraa waa takka hin hambifatu jechuudha. Kareessallee si gargaaree asiin si ga'e har'aallee si gargaara. Rabbiin si gargaaru qalbii tantee rabbiin qalbii gadhaabattee itti yaaddee jireenya ofii dalagattu. Jireenya kana uummataaf hin dalagu mataa kiyyaaf dalagadhee of fooyyeffadhaa jettee sin jettee waa hunda obsitee osoo amma arabni nu arrabsitee ijoolleen nu arrabsitee waa meeqa nuun jettee dadhabnullee dhibamnullee obsineetiin hin dalaganne of jijjiira malee gargaarsi ilma namaa hanga yoom waa namaa godha. Gargaarsi ilma namaa yeroo takkaaf sii gargaaranii yeroo mara siin gargaaran sirraa dhaabanii garuu humna keetii yoo dalagatte yeroo mara dalagatte waan harka kee kan keessattu sitti mi'aa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanarra isinitti hin dheeressu lubbiyyee qalbii godhadhu rabbi qalbii sii haa kennu. Qalbii godhadhu qalbii tantee garaagara na wixu jettu kana dhiisiti obsi dalagadhu of jijjiiri.
fattiishatti illee kabaja godhii sammuu tanteetti illee kabaja godhii yoo dalagatte tu kabajaa qabda bar namni yoo dalagatiin kabaja hin qabu bar yoo asillee hin taane jedhee hojii dhiise asillee hin taane jedhee hojii dhiise gizee ofillee fixaa jira namatti illee yeroo fixa jechuun namni laafirra taa'ee gizee maraa jaarsummaa lubbiyyee yoo dubbataa oolan faayidaa hin qabu jechuudha gizee fixuu ta'a malee. Kanaaf akka kiyyatti gorsi kiyyaan kan lubbiyyee dhaamuu fi barbaadu borullee fiidee dhiifama gaafachuu har'a baditti deebi'u. Badiin daangaan tana si haa taatu ati daa'ima miti of gorsi sammuu kan kee yaa'aki of gorsi ilmi namaa hanga yoom miidiyaa irratti gorsa. Miidiyaan rakkoo ofii yoo rakkate itti himatanii silaa itti himatanii nama ofii wajjin bohaaranii yeroo dalagaa namaa keessatti wajjin nama wajjin taphadhu bohaarii. Dhugama isin jette meeramaan amma fatishaan laayivii irra hin turin. Laayivii irra turuun hin barbaachisu. Sa'a 24 laayivii irra taa'uun sa'a 2 gahaadha. Kanaaf sanuu dalagataa laayivii irra taa'an malee dalagaaf waan ofii hojii san dalagataa hordoftoota wajjin bohaaraa tiniin dalagaa dalagatan malee faayidaan ala wanni laayivii irra taa'anii tiniin abbama arganii haasofsiisaa oolan hin jiru faayidaan ala jechuudha. Kun fooloo barbaada kun dalagaa dalagatu san dalagataa tiniin dalagaa san beeksisaa laayivii irra taa'a. Kanaaf atillee akkas godhuu qabdaa qalbii godhachuu qabdaa rabbiin badii kan keessiif haa dhiisu uummanni illee siif dhiisa kanaaf jabaadhu dalagadhu siin jedha.